yadaga namatechisu hinkabna dabona dabe kotati intani jarrame ufumata ebula dirachum jede singaru harme singor kabita obole sake mirga kabaji amadu fansi basu tuma ganama dubada jaji jabsara sanida tato akanya barda antu sirafo kisa gurba disagari sanyita dasada Gadan, ufak, gapira. Kajete a general, tada sabiru, ada noromo badu asone jiru, ada noromo badu asone jiru. Kajete a general, tada sabiru, ada noromo badu asone jiru, ada noromo badu asone jiru. Seera wama aramete doro apangama Seera ngacha aramete doro apangalacha Seera wama aramete doro apangama Kajete a general, tada sabiru, ada noromo badu asone jiru, ada noromo badu asone jiru. Kajete a general, tada sabiru, ada noromo badu asone jiru, ada noromo badu asone jiru. Daawwattoota keenya kun qophii ODM-dha, Oromoo Digital Multimeediaati. Keessummaa tokkoon toorarraa qaba. Biyya Awurooppaa kana keessummaa kana haala ogummaa tokko irratti haala yeroo haala miidiyaa hawaasaa kanarra deemurra ilaalchisee tarii waanuma odeessinu iyyuu beeknaa laata kan jedhuuf ogeessa terminoloojota adda addaa waan baratan irraa waan miti mootummaa kana waan dhimma dhuunfaa waan dhaabbilee adda addaa kana ilaalchisee
Hayyuu seeraa tokko torarraa qaba daawwattoota keenya baga nagaan dhuftee baga nagaan naaf dhiyaatte qaba. Ayyee galatoon beekan baga atis baga na affeerte galatoomi. Egaa qeerroo yeroo hundumaa dadhabsiisu qeerroon hin dadhabu kanaafan miidiyaadhaan nuffii tokko malee wantani beekuu dadhabe yookiin ogummaa koo hin ilaallanne ogeeyyota akka keerraa waa tokko funaannachuuf miidiyaa kootiin nan himala. Kana ilaalchisee egaa waan amma gidduu kana adeemuu fi keessumattuu guyyaarraaf kaleessaa kana adeemaa jiru kana ilaalchisee waan dhaabbilee waa tokko ijaaruu waa tokko dhaabuu keessatti waan PLC jedhu tokko haala ijaarsa OMN durii kaasanii amma ammaatti waan biyyaa keessaa walitti fidanii waan tokko haasa'u. Mee hiikuma jechootaa sanarraa haa jalqabuuti. Waan PLC kun maayini yeroo waa tokko galmeessisiisan yeroo waa tokkotti eeyyama baasifatan maayini PLC'n badhaadha. Ayyee galatoon beekan PLC jechuun afaan Ingiliffaati, abbreviation afaan Ingiliffaati. Kana jechuun ammoo private limited company jechuudha. Private limited company jechuun dhaabbata dhuunfaa itti gaafatamummaan isaa murtaa'ee jechuudha waan biraa jechuu miti. Dhaabbanni kuni jalqabumaayyuu kaampaanii yookaan PLC dhaabuu fi dhaaba daldalaa ta'uu qaba. Dhaaba daldalaa dhaaba bu'aadhaaf dalagu. Ulaagaan kunniin dirqama PLC jedhamu kana dhaabuuf tokkoffaa daldalli jiraachuu qaba. Commercial coding biyya Itoophiyaa article 5 sanarratti hin kaayaa. Daldalaa fi bu'aaf geenii tokko argachuu fi kaampaanii dhuunfatti itti gaafatamummaan isaa murtaa'ee dhaabbatee jechuudha. Maal inni itti gaafatamummaan kan murtaa'e jechuun ati beekanii dhaabbata daldalaa tokko dhaabbachuu yoo barbaadde dhaabbata PLC'n dhaabda yoo ta'e wannaan kapitaala $100,000 yookaan $100,000 qabda yoo ta'e kan dhaabni sun ittiin galmaa'e badii fedheyyuu yoo dalagee dhaabbanni kee kun hamma 100,000 sanaa duwwaa gaafatamaa jechuudha. Badii miliyoonaas yoo dalage idaan miliyoonaas yoo irra jiraate kan itti gaafatamuu fi ishee 100,000 sana jechaadha. Kanaaf limited company jechuun itti gaafatamummaa isaatti akkitti hafaa jechuudha. Haa baay'ee baay'eessa hiiki kun gara kan biraatti iyyuu nu geessa. Mee gara dhaabbilee Oromoon qabu tokko keessaa keessumaa gara miidiyaa Oromootti yoo deebine Oromoo miidiyaa neetwoorkiin PLCdhaan galmaa'uunsaa siriidhumayyuu seeraa akka miidiyaa uummataa yookiin qabeenya uummataa jedhamee waamamu kanaa wal qabsiisee wal simaa jechuunii fi haalli miidiyaa kanaa dhaqqaba. Egaa OMN dhuguma galmaa'eera yoo ta'e PLCdhaan waatu jiraa jechaadha. PLC jechuun bar dura dubbadhe PLCdhaan galmaa'uuf ulaagaan lama jiraachuu tokkoffaa daldalaaf bu'aa daldala sana maallaqa argachuuf ta'uu qaba PLCdhaan dhaabbachuun. Lammaffaan qabeenyaa namoota murtaa'ee yookaan kan nama murtaa'ee ta'uu qaba. Malee dhaabbilee hawaasaa dhaaba tokko fiddee PLC galmeessuun OMN fakkeenyaaf amma wanti inni daldalatee bu'aan inni argatu hin jiraa? Jiru waan nagaddee bu'aa argachuu qabda bara. Trader warra jennu sana ta'uu qabda. Kana lammaffaa immoo dhaabbata dhuunfaatii miti kan nama dhuunfaa yookaan kan nama murtaa'es miti. Akkasitti galmaa'uun ija seeraatiin adeemsa sirrii miti. Waan immoo waan egaa PLC charity kanaa fi waan non-profit organizationii kanaa iddootti wal rukutan qabu immoo tokko immoo garaagarummaa wayiitii ni qabu baraadha. PLC fi non-profit organization garaagarummaa qabu. Maqamarraayyuu non-profit organization gaafati jette dhaabbata daldalaaf dhaabbatee miti. Bu'aa argachuuf dhaaba dhaabbatee miti jechuudha. Bu'aaf ka dhaabbatee miti non-profit organization jechuudha. PLC gaafa jette kanas ta'ee sanas daldalaaf bu'aa argachuuf kan dhaabbatu jechaadha. Non-profit organization kun charity hin hammata. Charityuwwan NGO, international NGO yookaan local NGO kanneen hin hammata. Dhaabbilee amantii kanneen
ni hammataa jechuun non-profit organizationiin kunneen. Tole, baay'ee bayeessa. Egaa OMN immoo akka dhaabbata miidiyaa tokkootti maqaa sanaan biyya keessatti galmaa'uun silaa seeraa keessumattuu waan ati xiqqoo wal qabsiistee na dhiyeessitu barbaadu akka nama ija qaraatiin waan biyya sanaa hordofaa jiru tokkootti ati tibbana darbe kana waan Alamuu Simee jedhamu tokkoon wal qabsiisamee wanta baay'ee adeemamaa ture wanti sun gaa connection sanaa wal qabatee dhufeetu booda kana wanti kun dho'e. Waliigalatti dhaabbanni kun maallaqa biyyaa hin funaana uummatarraa yoo ta'e silaa non-profit organization sanatu isaa ta'amoo PLC sanatu isaa ta'a. Hariiroo tuttuqqii waan OPDO fi waan namoota dhuunfaa kanaa miidiyaa kanaa wal tuttuqamu kun akkamittiin waan ilaalamu sitti fakkaata duubeensaa yookiin ajandaan harkisa deemaa jiru. Okay, hayyeega ani akka ogummaa kootti ija seeraatiin OMN dhaabbata maallaqa uummataatiin socho'u tokkoffaa inuma kaampaanii ta'uu hin danda'u. Hamma daldala bu'aa qabutti hin seennetti yoo gaazexaa gurgurattee maallaqa argattoo ta'e PLC yoo taate rakkoo hin qabu. Oduu amma gurgurataan jirtu bizinesii miti kun uummataaf sarfi godhaa jirta hawaasatu dhaabee jechaadha. Kanaaf PLCdhaan dhaabamuun sirrii miti. Seeraan ala. Lammaffaa amma immoo jechoo dhagaye sheeritti illee ol guddifnaa gara sheeritti jechuun sheerii sana gurgurra. Sheerii yoo gurgurte sheerii san namni bitachuu danda'a. Sheerii yeroo bitattu ammoo bu'aa argachuu qabdaati. Dhaabbanni ati sheerii keessa bitatte suni bu'aa si fiduu qaba. Intarestii qabaachuu qabda. OMN osoo amma sheerii gurgurame an sheerii 100 bitadhee yookaan ati bitattee akkasitti yaaduun gaariidha garuu bu'aan isaa maalidha? Seerri eeyyamu isa kana. Isa kana seerri eeyyamu. Absolutely wrong. Yoo tarii gara daldalatti fiduu barbaadaniiran ta'e akkasitti fa yoo ta'e sun bareeda. Kanaan ala. Galatoom isaan wal qabsiisee immoo hoololli adeemaa jiru kana haqummaa seeraa kana fi heeraa kana waan dabsu sitti fakkaata waan amma maqaa nama garagaa 7-3 olii fi sirna balaaleffachuurraa nama tokko balaaleffachuu irratti xiyyeeffatamee wanta adeemamaa turetu jira. Kun egaa waan ragaa kana balleessu ta'a waan hundeedhaan waan miidiyaan. Sana itti si dhufna wannaan kun amma maal ta'uu qaba ka jedhu sana irratti gudunfine kan Alamuu Simeetiif kaawwanne itti si dhufna daddafne. Amma dhaaba daldalaa hamma hin taanetti dhaabbanni kun dhaabbata uummatni Oromooti. Namni baay'ee emotion ta'a waa'ee OMN yoo ta'e dhugaadha bu'aa qabsoo keessatti hin qabaa. Jalqabarraa maal akka yaadan isaantu beeka. Akka adeemsa seeraatti sila akka adeemsisuu fi qabu seerri addaa jira isaan dhaabbachuu kan ittiin danda'u. የማህበራት ማደራጃ አዋጅ ከጀጠን እንጅራ ኮኦፐሬቲቭ ሶሳይቲ ጀቴቲ አከ ማህበራት ዳባታ አከ ማህበራት ጀቹን ሐዋስኒ ቶኮ ለሚን ቶኮ የሮ ዱንፋት ረኮ ቶኮ ፍራቹን ደንደኔ አከሚት ጃራማ አከ ፒኤልሲ ሚት አከ ዳበ ደልደላም ሚት አከ ማህበራት ቶኮ ትጃራማ ጀቹ አከ ማህበራት ለብሲን አዳት ትጅራ ኮመርሻል ኮዲን አላ አዳት ትጅራ አከ ማህበራት ቶኮ ኮኦፐሬቲቭ ሶሳይቲ ቲን ijaarattee wanna san collectively bakkaan geettaa jechuudha. Maabarri bu'aa fi miti kan ijaaramu maabarri tokko bu'aaf osoo hin taane rakkoo tokko furuuf rakkoo siyaasaa ta'uu danda'a, rakkoo dinagdee ta'uu danda'a. Bu'aa osoo arganne yoo akkasitti hin ijaarama ta'e OMN'if kallattii gaariidha karaa saniin guddachuu danda'anii akka maabaratti ijaaramuudhaatu irra ture. Malee akka dhaaba daldalatti ijaaramuun jalqabumaa maal akka yaadan tarii waa'ee maabaraa kana beekan yoo ta'e beeku waan biraa yaadameera yoo ta'e illee wanni keessa beenu hin jiru jechaadha. Lammaffaa waa'ee Alamuu Simeetiif gaafii lammaffaa kan ka'aa jiru. Tokkoffaa qabsoon keenya sirna waliin. Baay'ee namni tokko yoo yakka hojjete eeruu kennite wanna harkanaadha ciffaraa biraa miti sooshaal miidiyaa irratti akka kashlabbee waan si dhibu waraqaadhuma mana galmee Alamuu Simeetii ba'e feesbuukii irra argaa jirra. Manuma galmee Alamuu Simee keessa hojjetu. Okay, ragaa qabda yoo ta'e tasgabbooftee ragaa kan kee walis sassaabatteeti namni ati himachuuf taatu sun akkas hin beekne
namni ati mirga uummataa gaafachuuf ta'u sun akka dursee beekeeti sitti dammaqee ragaan dhuffanne ragaa keessa saabattee qindeeffattee eeruu kan kee sisteemiin ittiin kennitu jira jechuudha. Yoo ragaa qabaatte ragaa keessanii waajjira farra malaammaltummaas ta'uu danda'a yookaan waajjira haqaa abbaa alangaa federaalaa ta'uu danda'a ragaa kee faayildi gootee dhiyeeffachuu achiin galmeen ittisaa qabee eeruun irraa fuudhamee qorannoon itti banamaa jechaadha. Ergasanii qoratama yoo ragaa gayaa qabaatte malee jalqaba ragaa kana qaba Alamuun Simee hattu jentee yoo feesbuukii irratti facaasaa deemte Alamuun Simee dhuguma hattu yoo ta'e ani waan keessaa beekuu qabu itti qophaa'e ragaa jiru kana uf jalaa balleessaa deemaa jechuudha nama kana himachuu taanaan kana kun. Egaa haalli amma akkaataa itti Alamuu Simee irratti bu'uureffatee wanta kana adeemsisaa jiru immoo immeejiidhuma dhaabbata sanaa waan bareechu sitti fakkaata akka abbaa seeraa tokkotti jechuun eenyuun bakka bu'ameetu wanti adeemsifamaa jiru darbee immoo lammii alaatii namni kun lammii biyya sanaas miti haaluma daldala biyya keessatti ijaaruu ilaalchisee seerri haaluma salphaadhaan waan ilaalu sitti fakkaata laataati ogeessa seeraa waan taate. Egaa qabsoon baay'ee qabsoon gadi bu'uudha baru waan akkanaa waa'ee kashlabbummaadha kun nama dhuunfaa maal jettee ati piraayiveesii nama dhuunfaa fiddee asirratti manxassuu jechuun gatiin qabu kun sirna wajjin Alamuun akka nama tokkotti yakka yoo dalagee yakkamaa kamiinuu eeruu kennitee hordoftee seera dhiyeessu mirga qabda malee feesbuukitti ragaa balleessitee inumaayyuu haqa uummataatti dhokataa deemaa jechuudha jarri korraapshinii jantaanaan itti qophaa'e. Lammaffaa sirnicha wajjin yoo dandeette sirnicha sana sirreessuudha. Alamuun Simee kophaa isaatti obboleessa kenna homaa wanti irraa beeknu jiru sirni sun dabaa taanaan ammoo sirna sana qajeelchuudha. Kanaan alatti wanni kun dogoggora natti fakkaata. Jibbaa siyaasaatiif tapha siyaasaa isaan waliin qaban isaanumatu beekaa garuu dubbii kana dubbii sabaa gochuu qaban jechuudha. Kan biraa lammiin biyya alaa dhaabbata biyya keessa ijaaruu danda'a kan jedhamu wantoota irratti danda'u jira wantoota irratti hin dandeenye jira. Wantoota exclusively lammii biyya Itoophiyaa callaatiif investimentiin laatame jira. Lammiin biyya keessaatiif kan biyya alaa walitti kan jiru jira. Yookaan ammoo kaampaaniin biyya alatti hundaa'eeru biyya keessoo gala akka haaraatti hundaa'u amma akka OMN haaraatti hundaa'ee jecha dhagaa jira. Kun hundaa'uun qabu yoo Ameerikaatti galmaa'ee jiraate biraanchii isaa yoo Itoophiyaatti hin banata ta'e galmaa'uu callatu irraa eegama malee akka haaraatti hundaa'uun irraa eegamu jechaadha. Tole, walumaa galatti hubannoonni amma adeemaa jiru kanarraa wanti kun waan siyaasaa, waan dantaa siyaasaa sitti fakkaatamoo waan dhuguma quuqamaati moo wanti waliin taphaa qaamota kana lamaan gidduu jiru akkamittiin ilaaltaa sanumaan haa xumurru obboleessa Qobadaadha. Egaa wanni amma deemaa jiru baay'ee waan siyaasa jechuun dandeettu wantoota akkana gadi bu'aa kanneen. Siyaasa jechuun bari haala uummata keetii ittiin yaaddee uummata kee haala ittiin ceesiftu malee akkanumatti shirruguddi jedhaati nama dhuunfaa wal arrabsuun feesbuuk irra wal arrabsuun kunniin namoota xiqqoo manaarraa eegamu namoota qabsoo Oromootiif dhaabbanna jedhurraa wanta eegamu miti. Yoo warri kunis yoo OMN korraapshinii qaba yoo jedhan baay'ee mootummaan qorachuu danda'a amma labsii shororkeessummaa hin kaayaaf dhaabbilee miti mootummaatillee korraapshiniin jira yoo jedhan seenanii hidhanii hoogganaa achi keessa jiru sana korraapshinii san irratti galmee qulqulleessuu danda'anii jechuudha. Isa sana godhanii haqnis dharris addaan fo'amuu hin danda'u. Alamuun Simeellee yakkamaadhaa kana yoo jedhame dibbeetumuudhaan feesbuuk iyyuudhaan seerri seera waan akkasiitiin wanti dhufu hamma turii qeenshaa wanti dhufu hin jiru. Alamuun Simee dhumateeraa fi du'aa jira bakka hojii irraa geggeeffame bor geggeeffamaa kun hin deemsisu amma ija seeraatiin wantoota akkanaa kunniin fudhatama wanna qabuu miti. Alamuun Simee badii qabataadha waraqaa kan kee faayildi godhattee ragaa kan kee walitti qindeeffattee qaama ilaallatu jira yookaan ammoo farra malaammaltummaan jira yookaan ammoo biiroon haqaa jira dhattee nama kana jettee erga faayilii itti gootee eeruu kan kee kennitee booda uummatas kaasisuu dandeetta.
Kanaan ala Alamuun Simee ari'amuuf ta'a eenyutu ari'a cal jedhee namni qilleensa irra nama ari'eessa jiru. Namni ari'amuuf ta'a jedhee fillee namni akkasitti ari'amu hin jiru yoo sobuu taate malee. Lammaffaan dhaabbilee uummata Oromoo kana waa hundayyuu jechuudha. Dhugaadha OMN namni hunduun jaalata. Lubbuu hedduutu itti wareegamee jira maal haaltee duwwaadhaaf. Yoo rakkoo keelleessi himani OMN baduuf ta'a. OMN balleessuuf ta'an kana ta'uuf ta'an jechuun gaarii miti. Bakka rakkoon jirtu sana dhaqanii bakka rakkoon jirtu sana fuudhanii achitti hiikuudha. Malee waa hundayyuu kunillee diina sunillee diina yoo jetteeti bira tarta yoo ta'e uf sobuu ta'a jechaadha. Kanaaf xiqqoo uummata Oromootiif gaariin ta'u jedheetti natti fakkaata. Egaa ulfaadhoo ogeessa seeraa hayyuu Oromoo dhaqqabaa Waariyyoo. Badhaadhaa dhaqqabaa Waariyyoo of kolchii egaa ogummaa keetiin wantoota hubachuun irra jiraatu kana as baatee ifa nu